Hello, obboleeyyan koo hiriyoota koo kan viidiyoo kana ilaaltan yookiin ammoo yaada kana isiniif dhiyeessu irratti hiriyaa koo kan doormi kee waliin bulu yeroo baay'ee yeroo barnootii na dhibee yookiin ammoo sa'aatii qormaatii dhufee sammuun godhu qonna jeeqam na deeggaruuf yookiin ammoo na bohaarsuuf jechuun walaloo gaggabaabaa barreessee naaf dubbisa. Walaloon inni dammoo naaf dubbisuun ana qofa osoo hin ta'in akka addunyaatti yookiin ammoo ilmi namaa dhagaye hunda kan itti gammada jedhee waa yaadee jiruuf walaloo inni hagarraa yommuu qormaatii na dhibee yookiin ammoo seera barnoota yuunivarsiitii keessa gaafuma quuqamtee jirtu wantuma firiidoom yookiin ammoo erga qabdu kan namaa ibsu wanta ta'eef hiriyoota koo hiriyaa kiyya kana kan inni na gargaaree na bukkee ta'ee sammuu koo na bohaarsu yookiin ammoo wanta erga qabu na dabarsu akka inni wanta sun isaniif yookiin ammoo akka walalootti isan dhiyeessuuf carraa kenneef jira. Mi nu caqasa jedha maqaan koo Taamiraat Wagenee jedhama. Hiriyaan kun ammoo maqaa ofiillee haaluma ofii background ofii akka ibsatuuf carraa kennaa fi galatooma. Tole maqaan koo Qeerransoo Amaaniin jedhama. Anis hiriyaa koo Taamiraat Wageneetiin barataa dipaartimentii iskuulii tokkoo fi yuunivarsiitii tokkoo baratudha. Kanaaf walaloon kiyya mata dureen isaa har'a immoo jedhu yoo jedhe maal qaba jetti. Jedhu yoo jedhe maal qaba. Jedhu yoo jedhe maal qaba. Qaban obboleessa koo. Jedhu yoo jedhe maal qaba yaada garaa kiyyaa afaan dubbii dide garaa obsa dhabe garuu yoo obse wayyaa. Obsaan buuphaan miilaan deemti yeroo fi eeggattee gaafa tokko jira guyyaan nama ta'u wayita waanjoo irraa maraareeddaa kanaa wal bira hiikattee. Kan qotaniin illee numa kan qotuun sun illee kan qotaniin silaa bakka bu'aa sangaa kan qotuun sun immoo shaa godhe garafa akka sabaan illee maaloo yaa saba koo yoomuma of beekna. Waanjoo gabrummaadhaa yoom ofirraa kenna namaa mamii taate rabbiin bira teenna. Jawween ishee dhooqaa baay'een ni mal'ata gariin ni barooda kuuwwinni gadooda. Raajii uumaa waaqaa akkanatti qooda nama namaan hiree gariin hiyyoomsa kaawwinni duroomsa lafa naannoo miti kutamaayyuu hin geenye biyya jedhee akkaan wala boomsa ishee biyya caaltu biyya takkaa miti biyya lama taatu naannoodha jedhee ni maaliif gaboomsa geerrari abbaan koo homaa itti nafne geerrarsa abbaadhaa teettetiin caqabte obboleewwan tantoo guyyaa takka rafne faana fayyaaf nageenyaa duuka haa jiraatu naaf raage abbaan koo akkanatti naftu naaf raage abbaan koo akkanatti naftu oromiyaati yesin jaalladha. Waaw yeroo tokko adaraa oromummaa jechuun midhaagummaadha namoonni oromummaadhaan jechuun oromummaa jennee oromummaa keenya yommuu ibsu sababa biraa negatiif yookiin immoo dadhabummaadhaan yaadu miti namummaan feete gaafa oromummaa keessatti dhalate handhuurii isa itti qotamu waan oromummaaf qabuuf kabaja qabu baay'ee isa keessatti wanta jiruuf kanaaf waa'een oromummaa wal qabate yookiin waa'een daangaa kennaa waa'een eenyummaa lafa kennaa handhuura kennaa waa'een nu dhibduufidha kaa hiriyoota koo yeroo hunda haala gabaabaadhaan erga gabaabaa yookiin immoo wanta erga qabu waan sanii dabarsinuuf nu hordofaa galatooma hiriyaa kanaaf ammoo isaanii hunda bakka bu'uudhaan akka nama tokko wanta narraa eegamuuf doormi tokko ta'uu kenna qofaadhaan kabajaadhaan jilbeeffadhee xillaadha. Maaliif waa'ee biyyaaf waa'ee oromummaati kan inni baase oromummaan kan barri midhaagummaadha. Oromoon habaabodha.